بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشما أركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أورو دبسده بجهاتما ورقرا channel إتين هردفتني في ورقرا بيجي قرا فيسبوكا في قرا تيك توك إتين هردفتن همتي كيسنو بقى جراتني سنين جتشا ويا هردا كيسوما أداك أبدا سنين بيات جرا كيسوما أدايو سنين جرو نما سنين بيني وصنتاني nama hundi keessanuu beektan aktiivistii miidiyaa kanaa jabdu obboleettii teenne culullee intala shaashee yookaan maqaa isiisiin isitti haa himattu gara boodaa yoo ka himattu taate akkasitti ka beekamtu sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa hedduu godhuudhaan ka beekamtu akkasumas hooggantuu walda jabaa tokkos ka taate obboleettii teenna julullee qabateen isiniif dhiyaadhee jira guyyaa har'a. Hagadhuma sagantaa kennaatti akkan hojii turtan asumaan isin affeera duraan dursee keessummaa teennaa julullee duraan dursee yaamicha kiyya affeeraa kiyya kabajitee gara Ooroo 360tti dhufuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu anaa dhufuu yoo yaasiin jedha. Hayyee ulfaadha galatoomaa isinii waamicha kabajaa nuun godhuu keessanii fi galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jedhaanillee inshaallah. Okay, hayyee galatoomee mee jalqabaaf akka nuu ta'uuf mee julullee eenyu eessatti dhalattee eessa barattee amma tana eessa jirti? Hayyee galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Cululleen kan itti dhalattee guddattee godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkotti dhalattee guddattee isiniin jedha. Kan itti baradhellee mana barumsaa Eddoo Maddaa kutaa tokkorraa hanga 8 ganduma duwwaa tokko Malkaa Odaa jedhama. Achumatti an baradhe. Hayyee maqaa culullee jedhu kana maatima sii moggaase moo siyaasuma baraa kana wajjin dhufe moo maqaa dhalootaa oo eenyu culullee? Ustaaza maqaan kun handhuuraa warri lukkuu tana durri lukkuu nama handhuuranii yeroo xixiqqoo lukkuuna handhuuranii jennaan lukkuu cululleen na jalaa gugguurattee fixxee naanuma baafadhe ta'uun oolu. Haa ta'u garuu maqichi kun seenaadha. Maqichi kun siyaasaan wal qabataa yeroo kan nu moggaasaniitiin jedhani culullee waa buttee fiiddi hattuu korojoo hattee fiiddi waan jedhamuuf hedduudha jennee maqaa kana moggaafadhe. Maqichi akkuma salphatti moggaasee garuu amma seef ta'ee natti qabatamee jira. Amma maqama uumama warri naa baasee dagadhee jira jechuu barbaada. Kama hawaasaa kanatti xiqqoo isinatti qabate. Maqaa dhalootaa asumaan tuqee isinii bira darbuu barbaada. Maqaan dhalootaa Fatiyaa jedhama. Asumaan warri marrillee abaruu maqaa kiyya namni hin beennellee. Cululleen kama sooshaal miidiyaati ka warri naa baase ammoo Fatiyaa jedhama. Kan jiraadhu ammoo Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaati. Hayyee cululleen mee biyyarraa haala kamiin biyyarraa baatee gara biyya Arabaatti deemuu ka dandeette haala akkamiin namni karaa galaanaatiin deemuun jira karaa seera qabeessaan deemuun jira haala akkamiin biyyarraa baatee amma biyya Arabaa keessa jiraattame? Hayyee galatooma ustaaza. Ankaan baay'ee karama seera qabeessaatiin biyya baay'ee seeruma qabeessaan biyya na dhufe. Akkuma nama tokko qalbiin ijoollummaa ni jirti. Namni tokko hiriyyaan tokko yoo nama biraa gara biyya alaa kana deddeemeetiin jedhe anillee maaf hin deemnee waan jedhamutu keessa keenya jira. Sababbiinis illee biyya ormaa kanatti yeroo biyya keessa jiru waanuma teenneetiin wayii osoo hin dalagin teenneetuma mallaqa finnu wayii nutti fakkaataa jechuudha. Sababa saayibboonni kiyya hiriyyoonni kiyya akka waliin baradhu garana dhufanii jennaani. Anillee maaf akka isaaniititti hin deemne isaanuu taa'aniitiin ammoo mallaqa akkana argataa jiranii kan jedhuuni warra dirqee garan akka dhufu
murteessee ala dhufe kaa dubbiin akkasanii miti akka biraa taate. Hayyee dhuguma biyyi namaa kamiyyuu namni biyya bulchuu fi biyya namaa dhaqu hin jiru. Namuu rizqii tana barbaada biyya namaatti yaa'a. Karaa seera qabeessaan deemuun haga sanuu irra wayyaadha. Mee jireenyi biyya Arabaa kun chaalenjiin isaa haalli jiruu biyya namaa keessatti mana namaa keessa jiraata. Akkasumatti maatii ofii gargaaraa. Akkasumatti hawaasaallee sagalee ta'a. Waan dandeettan dhiibbaa hedduu gootu biyyuma Arabaa tana keessa teeftanii warroota akkasii keessaa atillee nama adda dureedha. Ijoollee keessattuu biyya Arabaa keessa jiran ijaarsa hedduullee ijaarattanii guruppii garaagaraatiin jaarmayallee ijaarachuu geettanii jirtan. Mee walumaa galatti jireenya biyya Arabaa kana ka dhuunfaa keetii dabalatee ka jireenya obboleeyyan teetii hiriyoota shamarran akka kan keetii jiraatan. Walumaa galatti jireenyi biyya namaa shamarran Oromootiif maalidha mee jireenyi biyya Arabaa shamarran Oromootiif maali jettee mee atiin akka nama yeroo hedduu miidiyaa kanarratti illee dubbachuu danda'utti akkamitti ibsite jireenya mee biyya Arabaa kana? Galatooma ustaaza jireenyi biyya Ormaa gama tokkoon bareeda jedha. Gama tokkoon ammoo hedduu ulfaattuudhaan jedha. Gama bareedduu taateeni tokkoffaa namni gaafa biyyaa bahu kaayyoo biyyaa bahu qaba. Gaafa kaayyoo sanitti kaayeffatee ciniinnatee kutatee muratee rakkoolee isa mudatu hunda dandamatee obsee jedhe ammoo jijjiirama maatii ofiillee rakkina irraa ni baasa. Ofiillee jijjiiree harka namaa eeggatiinsa irraa uf baasa. Kana gochuuf ammoo obsa barbaachisa. Jireenyi chaalenjii mana madaamii keessattuu mana Arabaa dalagu obsa guddaa barbaachisa. Maaliif akka maatiin keenyatti boonnee yoo nu tole dalannee yoo nutti tole dalannee yoo nutti hammaate ammoo teennee maatii kuutessinuuf sanii miti hin ulfaata. Obsa guddaa gaafata. Maqaa qabnu irraa maqaa boqonnaan hin jiru dhaafi akka biyya keenyaa sanii akka mana haadha abbaa keenyaa sanitti boqonnaan hin jiru. Arrabsatu jira, daddarbitu waa hedduutu jira. Wantoota nu mudatu kana hunda ammoo obsuun dirqama. Yoo hin obsine ammoo rakkoodha. Kana gaafa obsitee dandeette jireenya maatii keellee jijjiirte, jireenya saba keetiillee jijjiiruun ammoo hamma dandeette tokkoon yoo obsitee yoo kutattee murannoo wayii ofitti amantummaa wayii konfidensii wayii yoo si keessa jiraate ammoo wanti ulfaatu sunillee haphiidha hin qallaata yoo hin xiqqaata jedhee yaada. Maaliifi waan kutannoon murannoon keessa jiru waan kana hin godha jedhee waan uf amansiiseef waan kana hin danda'a jedhee waan uf amansiiseef wanti jabaatu sunillee hin salphataa jechuudha. Garanatti ammoo gara ulfaatin saatitti ammoo yoo obsa hin qabaatini yoo sabiree hin qabaatini ammoo jireenyuma biyyaa bahaniif sanuu maatii ofii sanuu jijjiiruu hin danda'ani. Tokko kan dhukkubsattee fayyaa ofii dhabdee sammuu isaaniitiin sammuudhaan tuqamtee biyyatti fayyaadhaan biyyaa baatee fayyaa dhabdee biyyatti deebitus ni jira. Gama kanatti rakkoodha. Lammaffaa ammoo kan jireenyuma baateef sanuu dagattee isin jireenyatti osoo hin fayyadamin jireenyi isitti fayyadamee waan biyyaa baateef sanuu dagattee harka qullaa deebitee biyyatti galtus gara kanaan ammoo rakkoodha jedhee hubadha. Kana ta'uu irra chaalenjota kanneen yoo hammalachuu yookaan obsuu hin dandeenye qaama ofii fayyaa ofiitiifis illee biyyuma abbaa ofiititti hafuu wayya jedha. Gara kanatti rakkoodha jedhee hubadha. Akkasuma gara hojii hawaasummaatitti yookaan hawaasa ijaaruu hawaasa bira dhaabbachuutitti fi jireenya biyya ormaa kun walitti hin ulfaatu waan jettaniif hin ulfaatu maaliidhaa fi murannoof kutannoo yoo jiraate hin ulfaatu yoo ammoo abdii kutannaa wayii jiraate ni ulfaata. Murannoo wayii yoo keessa namaa hin jiraatin hedduu ulfaataadha. Maaliif saba kana akkuma jireenya kiyya hin jijjiira jedhee tamma ta'u hamma danda'u tokkoon saba kiyya kana hin jabeessaa waan danda'uun saba kiyya kana bira ni dhaabadhaa sagalee saba kiyya kanaaf hin taa'eega jedhame wanti nama daangessu hin jiru kutannoo barbaachisa. Taayimii hirriba keenyaaf qabnu sanitti fayyadamnee taayimii nyaata yeroo
misaas haa ta'u iraatas haa ta'u taa'imii nyaata keenya nyaannu san nyaata keenya achi lafa goonee yookaan hirriba keenya san dagaletti dhiibnee saba keenya saniif taa'imii kenninaa jechuudha. Kutannoo murannoo waan jiruufi jechuudha. Maaliif chaalenjii kana gochuu chaalenjii kana ammoo obsa si barbaachisa waan kana gochuuf obsa si barbaachisa kutannoo si barbaachisa akkasuma wantooti nu mudatu hundaayyuu obsumaan bira kunnee keenya caalaa ka saba keenyaatitu caala waan jedhuufi adeemsa gara waldaallee dhaabbatallee ijaarree gara inshallah qilleensa irratti ijaarree qilleensa irraa amma gara lafaatitti gadi buusutti jirra kun ammoo obsa barbaachisa. Sammuu nama hoogganuun miti yeroo amma sammuu fi hoogganuun ulfaataadha jireenya mana arabaatitti ammoo walitti baay'ee ulfaataadha kun ammoo obsa barbaachisa amala gaarii qabaachuu barbaachisa waan ta'eef amalumaaf obsaanii waa hedduu hojjetaa ture jira baay'ee obsa guddaa gaafata akkuma isiniin jedhe hedduu ulfaata yeroo laayivii kana teennee waraabnu namoota tokko laayivii keessattuu laayivii Facebook irratti waan salphaa wayii itti fakkaata yookaan waan ammoo dalagaa dhabnee asirra teennee dubbannu wayii itti fakkaata. Usuu asitti isaan nu waamtu asitti ammoo laayivii seeneetiin dubbataa ture. Mudannoo hedduu qabaa nama gara laayivii kana irratti gara arabaatiin jechuudha. Hedduu ulfaata isiniin jechuu barbaada yoo kutannoo murannoo qabaatan salphaadha jedhee fudhadha ustaaz. Hayyee galatoomii dhugaa dubbachuuf namni biyya namaa keessa taa'ee qalbii isaa biyya kaa'ee rakkoo hawaasa isaa hordofee haga danda'uun humna laaftuu jabduun waan hawaasa isaa dubbachuun waan qabu hawaasa isaatiif gumaachuun boruu hawaasa ofiitiif yaaduun waan xiqqaa miti. Kanaaf asumaan hedduu galatoomsiin jedha. Dhuguma ilmi namaa yeroo waa hojjetu dogoggoruunis jira waan hin balleessa jedhee osoo itti yaadin balleessus qabaa. Wanni tolcha jedhee hojjetee illee hin balleessa jedhee hojjetee tolchullee nima qaba. Faalla wanni namni nu hojjetu kun waa hojjetu waa dogoggoraa waan garagaraati bu'a. San keessa yeroo garagaraa cululleen sooshaal miidiyaa irratti hillolti nama arrabsiti akkana jedhee sirraallee dubbata. Maal jetta ati wantoota akkanaa kana miira akkasii keessa akkamis seenta yeroo aartu yeroo dallantu maaliif miira akkasii keessa seenta? Galatooma gaafii bareedana gaafattanii ustaaza wanta kamiyyuu garatti hin baratanii gaduma baaniitiin baratanii tokkoffaa laayivii kanarra wanti na kakaase yoo jiraate du'a haaceetii fi hidhamuu jawweetittu laayivii kanarratti na kakaase keessumaan kana beeku na beeka keessumaan garoota guruppii garagaraa irratti yeroo qabsoo bara wayyaan san irraa kaasee yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo eektiraa jiru irraa kaasee nu keessumaa waa hojjannu namoota waliin guruppii garagaraa keessatti hojjadha miidiyaa irratti asiin ba'u garuu kana baase guyyaa giiteetitu na baase guyyaan sun guyyaa hundaafuu dukkana jedhee yaadu wanti miira keessa nagalchu yeroo jalqabaatiif miira keessa galaa ture sababbiin fireeshiidhallee maalii fi miidiyaa kanarratti laayivii baheen beeku waan irraa hin dubbadha jedhee dhufe san ammoo yoo an akkana xiqqoo isa baatitu jira na aarsee waan dhuf deebisa ture adeemsa keessa ammoo namni kun ammoo yaada kiyana hadaa biraatiin na zorsisaa jira miti kan jedhu adeemsa keessa sirreessaa dhufe. Adeemsa keessa sirreessaa dhufe kanarratti wanti miira keessa nagalchee namaa walitti na buusu tokko waa'ee tuqaa Oromoo waa'ee Jawaar Mohammadii nama sani akka amma dhaloonni keenya kun ganda walitti qabee hayyoota walitti qabee arrabsu sanii miti ansanirraa adda nama kutaa tokko keessaa waa balleesseetiin jedhe achi keessaa kutaa hunda walitti qabu osoo hin taane nama waa balleessisanii isuma tokkicha keessaa gadi fudhee Arsiisaa ta'u Jimmasaa ta'u Harargeesaa ta'u tokkicha waa balleessan tokkicha Oromoo miidhe fudhee waan jedhuun jedhee bira kutaa jechuudha. Yeroo san siireesii ta'ee dubbadha hawaasatti ammoo yeroo hunda waan aaru wayii fakkaadha garuu cululleen isii miidiyaatii fi isii lafaa garagaraa jechuu barbaade. Ayi galatami kanallee akkuma nama qalbii keessa jiru waan beekuuf si gaafadhe
amma cululleen nama guddaa dhugamaanuu hawaasa ofii walitti qabdee shamarran akkasiitis nama hedduu dhaabbata ijaartee hoogganutti jirtu. Ilmi namaa kun yoo socho'e malee hooggansattis gahuu hin danda'u. Sochiileen miidiyaa kanarra gootanii fi gara keessaatiinis ijoolleen biyya arabaa gootan waan yoomillee seenaan irraanfatuu miti. Kanaaf irra deebi'ee galatooma isin jedhan akka nama tokkootti. Achumaan mee culullee mee akka nama amma waa'ee dhaabbata keessaniitti illee itti dhufna. Akka nama biyya arabaa keessatti nama hedduu walitti qabeetiin afoo jiruu keessatti akkasuma nama dammaqinaan waa hubatu keessatti mee hubannoon obboleeyyan ta'een warra biyya arabaa keessa jiran karaa seeraatiin dhufe haa ta'u karaa seeraan alaatiin dhufe biyya san keessa jiraatu haa ta'u keessatti hubannoon obboleeyyan ta'een tashammaranii maal fakkaatame yeroo garagaraa dogoggorri miidhamni maallaqa nyaatamuun wanta garagaraatiif saaxilamuun baay'ataa dhufee jira. Waan kanarratti wanti isin godhaa jirtan hoo maali hubannoon isaan dammaqinaan waan garagaraa irraa baraaramuudhaaf godhaa jiran hoo maali mee wantoota akkana kanarraa akkamitti dubbata? Galatooma ustaaza dhugaa dubbachuu fi shamarran keenya keessattuu hedduu miidhama irra jiranii karaa isaan miidhama irra jiraniin illee ufumaa of miidhan malee namni isaan hin miineeyyu jechuudha. Sababbiin tokkoffaa miidhama kana wanti isaan saaxile namni gaafa biyya ofiitii bahu kan kaayyoo biyyaa baheef qaba. Gara mallaqa nyaatamuutitti illee dhiiraan walitti dhufanii mallaqa isaanii hedduu karaa maleenis haa ta'u karaan isaa ta'u kan nyaataman baay'eedha. Tokkoffaa ammoo kaayyoo biyyaa bahaniif san dagaletti dhiisanii kaayyoo biraa yaani jireenyi biyya ormaa kun hedduu namallee jijjiira waallee nama barsiisa waallee nama wallaalchisa. Haalli yoo nuu toleetiin jedhe akkuma haalli nuu tole kana itti fuufaa hin beennu wama itti fuufnu seeneetiin jireenya keenya kan kaayyoo biyyaa baaneef sam daganne kaayyoo biraa keessa seennaa. Kaayyoo biraa keessa eega seennee nama walitti dabalamna. Yookaan nama tokko amananii tuman akkuma fireendiititti waliin jiraataa mallaqa ofii itti kennanii gaafa san siin beekutu dhufa. Mallaqa isiisan argachuu hin dandeettu. Kaayyoo isiisa irraa baddee jirti booda deebiteetiin ammoo waan biraatiif saaxilamtii jechuudha. Shamarran keenya usuu kaayyoo biyyaa bahaniifsa irratti xiyyeeffatanii tokkoffaa kaayyoo biyyaa bahaniifsa usuu irratti xiyyeeffatanii waan gaarii hojjetanii usuu nagahaan maqaa maatii ofiillee eeganii maqaa ofiillee eeganii maqaa saba ofiillee eeganii kaayyoo biyyaa bahaniifsa irra usuu xiyyeeffatanii galanii hojjetatanii baay'ee nama kenna itti himanii nama itti himan malee itti hidhan akkuma Oromoon jettu sanii shamarroonni keenya yeroo baay'ee gorsa walii dhaga'uu dhabuudhaan wal tuffachuudhaan kaayyoo biyyaa baane san dagachuudhaan rakkoo garagaraatii fi mallaqa keenya nyaatamuudhaan saaxilamanii garuu hamma tokko jijjiiramni ni jira jedhee yaada ka qalbii qabuudhaa fi jijjiiramni ni jira jedhee yaada. Akka itti jirullee sila nama tokko gaafa namni tokko miidhame miidhamaa isa irraa barnoota guddaa fudhatu jedhee yaada. Anamma yoo fakkeenyaaf miidhamni tokko irra ga'e kiyyaan dhuftu ammoo miidhamuu hin qabdu. Maaliif na laaltee ammoo irraa wanta ana mudate san irraa ammoo barnoota fudhattee of duuba deebi'uu qabdi ture jechuudha. Kun ammoo baay'ateetiin deddeemaa jira. Garuu ammoo gara bareeda jira jedhee fudhadhuuni gara ijaarumsaatitti yoo as dhumne. Shamarri tokko gaafa walitti dhuftee gaafa garee garagaraa walitti qindeessanii bakka tokkotti walitti dhufaniiti hojii wayii uumatanii gorsa waan an beeku hiriyyaan koon beekti waan an beeku hiriyyaan koon beektu ta'a waan isiin beektan hin beeku gorsa isiin na gorsitu san gorsa an isii gorsu san ammoo fudhadhee hojii irra oolcha wal jijjiira namni yaada wal jijjiira gaafa walitti dhufee jechuudha. Gaafa walitti dhufe yaada walitti wal jijjiiree waan namni sun irratti baduu deemu san irraallee bilisa wal godheetiin karaa gaarii irratti wal gorsee karaa gaarii irratti wal jabeessaa jedhee yaada. Akkanaas taas.
Hayyee hedduu galatoomi jirullee waa'ee gara ijaaramuutitti osoo dhufin dura mee haalli ammaan tana ijoolleen biyya isaanii keessa jiran dura gara seeraatiin dhufanii mana xalabaa irraa jedhamu mana dura seeraan dhufanii kontiraata dhufan irraa bahanii rakkoolee garagaraatiif saaxilaman paaspoortii ofii gatanii akkatti biyya isaaniittuu galan dhaban wantoota kanniin akkamitti mee ilaaltaati. Jireenyuma bakkuma dhufanii seeraan dhufanii qubatan san taa'anii dalagatutu irra furmaata moo akkuma dura paaspoortii ofiillee gatanii bahanii rakkoolee garagaraatiif saaxilaman mana ijaazaa jedhanii bakka garagaraatti namni hedduu walitti qabame achi haga waan nyaattee bultuun dhabuu sadarkaa san irra gahan wal sobanii mana dalagaa keessaa wal baasuu waan isiin harka qabattee baatu san qofa irratti xiyyeeffatame wanti garagaraa hin jira. Mee wantoota kanniin akkamiin maal dhaamtamee atiin obboleeyyan ta'eeti haga nama hubannoo qabutu. Hayyee galatooma ustaazaa asirratti warri karaa seeraan dhufe akka karaa seeraa hin dhufnettu keessattuu warri karaa seeraatiin dhufe shamarran keenyaan tokkoffaa osoo manuma xalabaa san ta'anii dalagataniitiin waan biyyaa bahaniif san galmaan gaatanii nagahan biyya isaaniitti galanii jedhee yaada. Tokko ammoo shamara biyya Arabaa maaltu mana kontiraataa xalabaadhaa dhufanii sanii isaan baasa jedhee wanti yaadu tokko yoo jiraate tokko rakkinatu isaan baasuu danda'a. Sababbiin Araboota walii Araba biyyaa isii fidatte san walii ta'uu dhabuu danda'anii dalagaan itti ulfaatuu danda'a. Dalagaan itti ulfaateetiin ammoo amata lamaan farramtee dhufte saniyyuu fixachuu dhabuu dandeetti. Kanatu yookaan isii baasuu danda'a jechuudha. Dalagadhee jijjiiramee biyya keetti gala. Dalagachuuf ammoo dalagaan kun ulfaatee obsan qabu. Kan jettu mallan illee warra ala dalaguu fi warri xalabaa dalagu tokko miti. Fakkeenyaaf warri ala xalabaa dalagu birrii 600 ture. Waggaa 8-9 baranaa jechuudha. Amma xiqqoo fooyya'ee jira. Birrii 600-700 jechuudha. Amma gara xiqqoo gara 900tti siqee jira malee baay'ee dadhabaa ture jechuudha. Haa ta'u warri ala dalagatu ammoo 2,000 dalagatu 1,800 1,700 nyaataa walii yoo ta'e 2,500 dalagachuu danda'anii jechuudha. Tokko ammoo mallaqa alaa kanatti amanee kaba'utu jira. Mallaqa alaa kana dalagadhee jijjiirama jettee shamarran baatutu jira jechuudha. Eegas jijjiirama barbaaddee akkuma sanitti dalagattee jijjiiramteetiin ammoo utuu nyaatamiin galutu isii ture jechuudha. Lammaffaa ammoo jana yookaan dhiiruma keenya ka Oromootiin walii galanii shawwadamanii kan bahanitu jira. Bultii sanittiin oolle tokkoffaa eega shawwadamanii bahanii mallaqa ofiititti hin oolle nama halaala godhatanii waliin jiraatanii jireenya fuulduraatitti waliin jireenya fuulduraa itti fufuu hin dandeenye tokko qaamni namaa kun qaaliidha. Yeroo baay'ee shamarran qaaliidha. Fayyama qaamuma keenya kanaayyuu harkarra kasha of goonaa jechuudha. Namni sun eega boruuf abbaa manaa kan fuulduraa eega isiidha hin taane wanti ammoo qaama isii rabbii isiillee dhabdee qaama isii qaalii sanitti illee taphattuuf hin jiru. Mallaqa isiititti illee wanti taphattuuf hin jiru ture jechuudha. Waa lama yookaan waa sadii dhabdi tokko rabbii fi tokko qaama ofii tokko mallaqa danfa ofiisa. Danfa xuruurrattee fiddi mana Arabaati. Daladdee fiddi teetteen fiddu waan ta'eef jechuudha. Waa sadii kana dhabdi. Kana irraa ammoo usuu yoo baatillee nama waliin dalagattee dhiira biratti janajjantee baatu san usuu biran dhaqee halaala godhattee walii galtee walii usuu jijjiiramtee dhala tokko godhattee usuu gara biyyaatitti galtee bareedaadha jechuudha. Kun ammoo ka janajjanaadhaan shawwadamanii wal shawwadanii bahan kun ammoo hedduu isaan miidha. Shamara keenya kun ammoo baay'ee isaan miidha jedhee yaada ustaaz. Hedduu galatoomii dhugaa hubannoo bareedaadha nama dhagahuuf obboleeyyan teenya wanni haasaa akkanaallee isinii dhiyeessinuuf dhugaa dubbachuuf obboleeyyan teenya daa'imman biyyarraa baadiyyaa irraa taa'uma wama takka hin dhagahin mara fuudhanii yoo biyya namaatitti namni ergatu warri illee jiruu fi jijjiirachuuf ergata. Eega ergatanii namni akkuma ta'e gaafa bilbila isii harkaan qabate qaqara meeqa nyaatee baratee wama gara garaattiin dogoggorsiisee
mana san keessaa baasee haga itti taphatee haga dirree isii nyaatee horii isii haga nyaatee gaafa kaan achi darbee tamaraattee bakka maraa rakkoo keessa jirtu. Ta biyyatti galuuf saalfattee biyya namaa keessatti kalee dibamtee waa meeqa taatee rakkoo jajjabduu keessa jirtu guyyaarraa waa hedduu dhageenya jiran. Kanaaf yaadota akkanaa kana isin dhiyeessinuuf haa irraa waa barattaniif haa ofii keessanii kabiraa boollan tokko itti ciniinnamee akka hin ciniinnamneef yaadota akkanaa kana isiniif hinna. Keessatti ijoollee dammaqina qaban namoota waa hubatan ka qaamaanillee keessa jiran ka rakkoolee isin keessa jirtanis hubatan ka ofii isaaniitillee muudannoolee hedduu qaban muudannoolee akkasiillee cabsee warra bira dabree jireenya ofii jireenya gaarii jiraatee jireenya ofii bira dabree hawaasa isaaniitiifuu jiraataa jiru. Ijoollee akkasii ijoollee mul'ata qaban ijoollee jajjabduu qabadhee yeroo garaagaraa isinii dhiyeessa. Gara chaanaalii Oromoo 360 illee akka nu hordoftan asumaan profaayila kana gattuuttanii sabiskiraayib gootanii akka gara yuutuubii keenyaattis dhuftan asumaan isaaf feera. Mee culullee dhaabbata tokkollee ijaarteerta. Biyya Arabaa kana keessatti seenaadha. Seenaa bira dabree keessattuu ijoollee shamarraniitiin wantoota waan jalqabaa natti fakkaataa jiru. Biyya Arabaa keessatti gamtaa wayii uumatanii wal gahanii sagantaalee garaagaraa godhatanii dhaabbata akkasii dhaabanii dhaabbata seenaa gootota ofii maqaa seenaa gootota ofiitiin hundeessanii hojjechuun waan isinirraan jalqabe natti fakkaataa jiru. Mee dhaabbanni keessan kun maqaan eenyu yooma warruma hundeessa irraa dhagayan irra wayyaadha. Kaayyoon inni hundaa'eef maalidha? Ammaan tana hoo sadarkaa akkamirra jira? Miseensota hagam qabdu? Kanneen mee qajeelatti akka hundeeffama keessan irraa kaaftee akka nu dubbattu barbaada. Hayyee galatooma ulfaadha ustaaza gaafii bareeda. Dhugaadha. Dura isiniif amma jalqaba ta'uu danda'a. Gadillee hin baane dura dhaabbata akkanallee hin guddanne garuu ijoollee biyya Arabaatiin yeroo san qabsoo hadhaa keessa jirrallee mandhee nadhii gammadaa jennee dhaabbata garii ijaarree waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaraa turre jechuudha. Kun ifa waan jiruufi achirraa wanti namaan taane ni jira waan ta'eef adeemsi sun naan taane walumaa galatti gabaabamatti adeemsisu waan naan taanee fi adeemsa isaan achumatti cumneetiin gara dhaabbata kanaa hundeessuutti as ceene dhaabbata kana hundeessuu wanti sababa tokko nu ta'e anaa galuu hayyoota keenya gaafa Jawaar Mahammad mana hidhaatii bahanii kan hundaa'eedha dhaabbanni kuni isaan sababeeffannee baga nagahaan baatanii kennaa addaa qopheessinee fi dhaabbata kana kan hundeessine ana qofaa miti obboleettii tiyaa Roozii Ahmad jedhamti fuula miidiyaatitti asii hin baatee hin jirtu dudda duubaan nama jabaa lama taanee gaafa dhaabbata kana hundeessinu maqaa eenyuti hundeessuu qabna yaada jedhu kaasaa turre tokko quuqaan nu keessa jirullee jira quuqaan nu keessa jiru kun ammoo Leenjisoo Diigaa hangafa qabsoo Oromooti akka yaaduttis akka beekuttis jechuudha abbaa qabsoo hangafaati. Hayyootiin keenya baay'een warroonni qabsoo isa duubaan godhanii yeroo ammaa dhaloota kana keessatti hedduu leellifamanii waan isaaniin madaalu wayiillee xiqqaattullee ammoo mana barumsaallee haa ta'u siidaallee haa ta'u daandiillee haa ta'u hojjetamee lafa jiraa jechuudha. Garuu yeroo baay'ee sirni waa'ee Leenjisoo Diigaa hin kaafamu dhaloota kana keessattis hin argu sooshaal miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee jechuudha Leenjisoo Diigaa arguu hin dandeenye. Kennaa garaagaraa hayyoota irrattis arguu hin dandeenye darbee yoo ta'e malee jechuudha. Garuu namni kun nama shoora guddaa taphate. Leenjisoo jechuun biyya. Osoo inni hin jiraanne nu hin jirru nu hambaa isaati hambaa aanoleeti hambaa calii calanqooti jechuudha. Calii calanqoo yoo kaasanii Bakar Waariifaa yaadatu harka muraa fi harma muraa yoo yaadannu azuulee yoo yaadanaa jechuudha. Kanaafi dhaloonni kun maal leenca kana dagataa jira.
dhaloonni keessa jiru kun ammoo leenjisoo diigaa yaadachuu qaba. Maqaa leenjisoo diigaa kana kaasuu qabna. Haga wanti isaan malu hojjetamutti maqaa leenjisoo diigaatiin waan tokko gochuu qabna. Kennaa kanallee hayyoota mana hidhaatii bahanillee maqaa leenjisoo diigaatiin kennuu qabna. Ekeraan Minilikii masaraa mootummaa keessatti hojjetamee jira. Silaa Minilikiif leenjisoo sirna kanarratti wal qabaa turan waan ta'eef Minilikiin ol kaasanii leenjisoo gadi jedhee jira. Leenjisoo biyya uduu inni hin jiraanneeti Oromoon haga kana hin jirtu. Kana gatii ta'eef haga wanti isaan malu abbaa biyyaatii haga wanti isaan malu godhamutti maqaa isaa ol kaamnee hin dhaabannu itti fuumna kan jennu qarree taanee lafaa kaanee qarree lama taanee gaafa lafaa kaanuu akkasuma qarree nama 43 turre nama lama yaada kana burqisiifnee eega kaamne akkasuma asuma maqaa isaa akka dagatuun turre obboleessa kiyya abbaa walalooti Muhee Ilma Sabaa jedhama. Dudda duubaanii osoo gara dhaabbatichaa asin dhufii yaada kenna kana yaada nu burqisiifne kana irratti akka nu jabeessee hamilee nutti godhaa ture nama jabaadha. Muhee Ilma Sabaa jedhama. Walaloo isaa walaloon beekama. Inni yaada kana nu jabeessaa ture. Akkasumaan gara miseensa ijaarutti ture. Miseensa kana ammoo dhugaa rabbii dubbachuuf kadhataa ijaarre. Irra deemnee akka nama waa kadhatuutitti kadhanneetiin ijaarre. Kadhannee gaafa ijaarru qarree nama 43 taane yoo xiqqaate qarshii gara 500 walitti sassaabne bullootu malaan jennee bulloo badhaafne akkasuma Dajanee Xaafaa irraa Hamzaa Booranaa irraa eeddota isaa qabatee jechuudha. Kormatu malaani namni gaafa mana hidhaatii bahu akkuma aadaa teennaa sanitti sirnuma aadaa teennaa san guunnee jechuudha. Dubartoota qofaa taaneetiin wali as dhumne akkasanii isaan simannee maarree asittiin dhaabannu waan jedhu kutannoo murannoo godhanne. Maaliif chaaleenjii hedduu ka abdii nu kutachiisu jiraachuu danda'a. Garuu ufii keenya abdii horannee maqaa goota kanaa ammoo ol kaasuu qabna wanti jedhu nu keessa jira. Haga dhaloonni kun maqaa goota kanaa wanti isaan malu godhamutti dhaloota kana yaadachiisu dhaloota kana kakaasuu qabna ufiillee ka'uu qabna. Abbaan iyyatti ollaan birmata waan jedhu irratti murannee lafaa kaane murannoon sun uf duuba hin deebine ittuma fuumne kunoo adda amata 3 geennee jirra. Kana keessatti hojiilee baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra jiranii hojiilee baay'ee hojjetaa turre jechuudha. Qeerroo dabalannee qeerroonis dabalamuu qaba kan jennuuni qeerroolee dabalannee hojiilee keenya itti fuufne. Hojii keenya kan itti fuufne kana rakkataa bira dhaabbachuu abbaa manaa hin qabne dubartii rakkattuu bira dhaabbachuu akkasuma hawaasa keenya kan beela'ee bira dhaabbachuu yoo goonu maqaa qeerroof qarree dhaabbata haftee leenjisoo diigaatiin kan jennu. Kan hin beekne illee leenjisoon kun eenyudha kan jedhu ammoo dhaloonni kun seef godhaa deema. Gaafa maqaa goota kanaati ati waa goote dhaloonni kun leenjisoo eenyu kan jedhu garagalee abbaa isaa san gaafatuu danda'a. Daa'imman dhaloonni xixiqqaan leenjisoo akkana seenaa isaa akkana jedhee dhaloota kana barsiisuu danda'a waan jedhuuf jechuudha. Nama rakkataa harka qalleeyyii bira dhaabbataa dhumne akkasuma seenaan gootota Oromoo yeroo baay'ee dhokataadha. Gara aartiitti asisinii dhufa. Seenaan gootota Oromoo wanti inni dhokatee fi barreessaa cimaa seenaa gadi qabee seenaa gootota Oromoo kutaa 11 barreessu waan hin qabneef seenaan keenya yeroo baay'ee hatama, seenaan keenya yeroo baay'ee awwaalamaa jechuudha. Kanatti maqaa goota kanaati aartolee lafaa dhufaa keessattuu barreessitoota kitaabaa lafaa dhufaa sappoortii gochuudhaan akka isaan hamilee godhatanii jabaatanii adda yoo nama tokko seenaa tokko barreessee gadi fide nama sayyoo jabeessine kan isa duubaan dhufullee jabaatee seenaa gootota Oromoo irra deemee qoratee seenaa dhugaa tokko gadi baasee dhaloota kana barsiisuu danda'a, dhaloota kana yaadachiisuu danda'a waan jennuufi keessattuu barreessitoota kitaabaa baay'ee sappoortii godhaa
kan dorgommiillee ta'e dorgomnee maqaa gootaatiin baanee mo'atamnee galuun inuman taatu leenjisoo mo'atee injifatee galee malee injifatamee hin galu kan jennu itti ciccinee itti murannee itti kutanneetiin shoora guddaa dorgommii garaagaraa irratti illee shoora guddaa taphataa turre akkasuma ispoonsera ta'uunillee ispoonsera taanii maqaa goota kanaatiin ammoo aartolee lafaa dhufaa keessattuu barreessitoota kitaabaa irratti xiyyeeffata baay'ee jabeessaa turre. Kanatti shoora guddaa hojjetaa turanii qeerroof qarreen haftee leenjisoo diigaa biyya tokko keessa hin jiranii biyyoota Eeshiyaa kana irra jiran waan isin dhibu dhaabbanni kun waan namoota biyya faranjii yookaan biyya guddate keessa nu keessa jiru se'ama no isaanumatu sammuu isaanii nama biyya guddate san jiru caala keessattuu qarree dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha ittiin isaan ibsu hin qabuyyuu jechuudha. Kutannoo fi murannoo fi ijjannoon isaan qabanii yoo ate abdii sitti horasii joo qarqab jechuudha. Irra jiraatanii afaan tokkoon kaayyoo tokkoon tokkummaadhaan ammoo dhaabbaticha kana itti fuufnee jajjabee lafaa dhufaa barreessitoota kitaabaa lafaa dhufaa kana jabeessuu qabna. Akkasuma ammoo waan leenjisoo diigaatti malu hamma dandeenye tokkoon gochuu qabna ka jennu itti ciccinee itti jabaannee deemutti jirra. Fuuldurri isaallee waan ifaa waan mataa ol isin qabachiisaa waan ammoo Oromoo hunda gammachiisaa waan ammoo warra sirna mililikii ammallee leellisee ekiraa kaan ol kaasee seenaa kaanii ol kaasee seenaa kaanii gad deebisee seenaa kaanii ukkaamsaa jiru kana gaafii mallattoo gaafii isatti ta'ee maaf seenaa kanaa ol kaasee seenaa kanaa gadi kaase jedheetiin akka inni of gaafatuu fi biyya Arabaa keessa taa'anii uduu jireenyi biyya Ormaa isaaniin daangessin usuu jireenyi dhuunfaa isaanii rakkinni dhuunfaa isaanii isaan hin daangessin waan leenjisoo malu waan isa fakkaatu waan dhaloonni borullee ammoo waan isaan malu gochuu yoo nullee gochuu dadhabne dhaloonni nu dudduubaan dhufu miira keenya kana laalee waan leenjisoo malu akka godhuu fi hujiilee boonsaa hojjetutti jirra. Hujii ilmaan sikkoo mandoo mataa ol qabuuf hawaasa Oromoo kutaa 11 mataa ol qabee fakkeenya ta'u hojjannee gadi isinitti dhufutti jirra. Artistoota yookaan barreessitoota kitaabaa sappoortii gochuu qofaa irratti miti xiyyeeffannoo mataa isaa danda'e kutannoo murannoo kaayyoo mataa isaa danda'e haga leenjisoo diigaatiin wanti isaan malu akkuma wanta mililii isaanii malle hin malaan jedhaniitiin godhan sani waan leenjisoo diigaa abbaa biyyaatiin malu haga godhanitti dhaabbachuu hin deemnu ittuma fuufuu deemnaa kanarra jirraa isiniin jedha ustaas. Hayyee galatoomi gootitti teennaa dhugaa dubbachuu hedduu waan nama dinqisiisuudha. Ammallee osuma kana keessaa hin bahin dhuguma dhaabbata hedduutu ijaaramee jira. Akkasuma namuu dammaqee wanti ijaaruun maqaa goototaa ta'ee jira. Suni mataan isaa barnoota guddaadha. Dammaqina guddaa. Maqaa seenaa gootaa hambisuudhaaf akkasitti kaka'umsaan hojjechuun waan baay'ee hedduu namatti tolu. Achumatti yeroo dhaabbata kana ijaartanitti mormiileen garaagaraa dogoggorri keessa jiru. Dogoggorri keessa guute hedduutu jira. Dogoggoroota sanniin sirreessuudhaaf wantoonni isin gootan fakkeenyaaf yoo ijoolleen Gadabii, Diidaa, Baalee, Laangannoo akkanumatti namni naannawa jiruun waa ijaaraa ture. Wanti kun namoota hedduu diigumsa itti fakkaatee balaa garaagaraa kaasaati ture. Ammoo waldeeggaruu ta'ee booda argameeti nama hubatee jira natti fakkaata. Wal hubannoon akkamii jira gareewwan garaagaraa ijoolleen qubsuma jiruun ilmaan sikkoo mandoo ijaaratan wal hubannoo hagam ga'utu jira amma wal deeggaruu hagam ga'utu jira amma akkamii wal hubataa deemaa jirtan fakkeenyaaf garee hedduu kaasuu dandeenya hin jirti ijoolleen beekan sirriitti marayyuu itti dhiyeennan beeka keessanillee yeroo akka dhalattanii fi akkam akka deemaa jirtan sirriitti hordofaa ni beeka kanaaf mee wal hubannoon keessan hagam gahaa ijaaramuun wal diiguu akka hin taaneef gaafii kana si gaafadha. Tokko ijaaramuun jechuun tokko miidhuudhaaf yoo ta'u taate wal miina wal balleessina waan ta'eef mee wal hubannoon keessan hagam gahaa akka ijoollee bakkuma qubsuma kamiinuu ijaarame haa ta'u.
Hayyee Ustaaz Galatooma gaafii bareedana gaafattanii asirratti qeeqolee hedduutu ka'aa ture. Keessattuu intala gandaa waan jedhamu wayii dhaabbata kana ijaaree gareen kun ijaaramee qeeqa hedduutu ka'aa ture. Baay'ee na qeeqamaa ture. Maaliidhaafi waan itti amanu tokkotu jira. Tokko uf ta'an namaa ta'ani. Anamma yoo uf jaaladhe wanti akka haadhaa ulfaataa hin jiru. Yoo uf jaaladhe haadha tiyya sanuu jaaladha. Yoo ufii kiyyaa qabaadhe haadha tiyya sanuu akka qabaattu godha yookaan gargaaraa jechuudha. Gaafa uf ta'ee ijaarame, ijaarumsi ijaarame kun ijaarama Oromoo miidhu yoo hin ta'ini obboleeyyan lamaanuu yoo walitti dhuftee ijaaramte maatii ufii sana ammoo ka tokko kophaa isaa gargaaru irra ka nama lamaa sadii ta'anii walitti dhufanii gargaarantu caalaa jechuudha. Ijaarumsa kanarratti ani kan dhaabbanni kun akka itti ijaarame Gadabii Diidaan ijaareen. Gadabii Diidaan ijaaree Oromoo kutaa 11 bira dhaabbadha. Dhaabbanni kun gaafa ijaaramu Gadabii Diidaan ijaarame. Eega ijaarame ammoo lakki Gadabii Diidaan ijaarame Gadabii Diidaa qofaa gargaara waan jedhu hin jiru. Kutaa Oromoo kutaa 11 bira dhaabbata. Hundaa mataa walitti qabatee cabni koo caba isaati waan ta'eef jechuudha. Ijaarumsi gaafa ijaaramu waa tolcha malee ijaarumsa gaafa ijaaramte saba kee rakkatee bira dhaabbatta. Rakkataa bira dhaabbattee mataa ol qabda. Waan ta'eef ijaarumsa saba diigu waan hin taanetti ijaaramuun bareedaadha jedhee waan amanuu fi ittuma fuufe qeeqonni ka'ullee abdii yookaan hamilee nan tunnee jechuudha. Akkuma sanii booda keenya dhaabbatooti hedduutu garee hedduutu ijaaramee deemaa jira jechuudha. Baga ijaaraman jedhee dhugaa dubbachuu fi baga ijaaramnee fakkeenya taaneef kan jedhutu uduu ijaaramnee abdii kutannee duubatti deebinee isaan illee akka keenya daandii nurra dhufaa jirru kanarra hin dhufan. Duuba keenya ammoo gareeleen amma ijaaramee deemaa jiru haga kutaa tokko hin qeeqinitti haga ammoo kutaa tokko ol qabee kutaa tokko gadi hin qabinitti ijaaramuu isaa bareedaadha. Wanti namni ijaarame waa tolcha malee waa bareecha malee nama tokkorra nama wanti namni tokko deemuunsa irra wanta namni lama sadii walitti dhufee qabatee tokko bira dhaabatutu caala waan ta'eef ijaaramuun hedduu bareedaadha. Gareelee hedduun dhugaadha akkuma isin amma jettanii ijaaramanii tattaaffii hedduu irra jiran. Hedduu itti boona hedduu na gammachiisa. Maaliidhaaf haga isaan kutaa Oromoo hin tuqinitti haga isaan ammoo kutaa tokko qaqqabanii kutaa tokko oli hin qabinitti itti boonaa jechuudha. Maaliif ijaaramanii gamtaadhaan ammoo hawaasa keenya kan rakkate bira dhaabbachuu waan garagaraa biyya keessatti waan isaaniin malu waan gootaan malu tokko hojjechuutti haga isaan jiranitti ni deeggara ijaarumsa ijaaraman. Ijaarumsa Oromoo walitti buusu waan hin taane ijaarumsa kutaaf kutaa fidee walitti buuseetiin jedhu haga hin ta'initti ijaarumsa ammoo ufitti ijaaramanii kutaa hundaa ija tokko laalutti yoo ta'e ammoo kutaan 11 hundinuu usu akka keenya kanatti ijaarame uduu ammoo keessaa walitti dhufee ijaarame hedduu deeggaras hedduutti gammadas jedhee yaada Ustaaz. Hayyee hedduu galatoomii wanni gaafii kana sii kaasee fi dogoggorri namni waan garaagaraa tokko qabu wali bu'uutu jiraata. Wali bu'iinsa kanaaf ammoo wal hubannoon atillee maaliif akka ijaaramte anillee maaf akka ijaarame beekuun baay'ee barbaachisaa. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu jedhan. Kanaaf fakkeenyaaf ijoolleen takka Gadab jettee yoo ijaaramtu taate Diidaa jettee Baale jettee yoo ijaaramnu taate ammootu huba wal qabaachuu waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef maaf akka ijaaramne hundi kennayyuu waan tokkoof ijaaramne waan ta'e akka beekamuuf kana gaafii kana sii kaase namuu akka akkasitti hubattan barbaadalleedha. Kanumatti aansuudhaaf mee culullee garee kana eega ijaartanii biyya kana keessatti isinuu mana namaa keessa hojjetaatii haala rakkisaa san keessatti wantoota gugurdaa namni birri Itoophiyaa 500 baasanii gumaata nama hawaasa kanaaf wareegama gugurdaa kafaleef kennuun waan xiqqaa miti. San bira dabartanii namoota hojiilee sabaaf hojjetan hojii seena qabeessa hojjetan deeggaruu
ammallee fuulduratti waan hedduu yaadaa jirtan. Mee sadarkaa amma irra jirtan kanatti wanti fuulduratti isin godhuu barbaaddan ijaarsa akkamiitiin gara fuulduraatti ce'uu feetan haala akkamiitiin lafarratti gadi bu'aa feetan. Hayyee galatooma ustaaza dhugaa dubbachuu fi dhaabbanni kun haga hundaa'ee waa baay'ee hojjatee jira. Yeroo qarree haftee leenjisoo diigaa akkuma dura isinii kaasuuf yaaletti wanti takka uf duuba isaan hin deebisini maaltu uf duuba isaan hin deebisne beektanii rakkinni dhuunfaa haga fedhe yoo itti jiraate uf duuba isaan hin deebisu sababbii uf duuba isaan hin deebifneef illee maqaa gootaatiin waan dhaabbatanii jiran maqaa wanti tokko uf duuba nu deebisuu hin qabu haga wanti leenjisoo diigaatiin maluu godhamutti maqaa gootaatiin ijaaramnee maqaa gootaa qabannee uf duuba deebuu hin qabnu waan jedhutu kutannoo kanatu waan nu keessa jiruu fi hojiilee baay'ee waggaa 3 kana keessatti hojii mataa isaa danda'e piroojeektii mataa isaa danda'e kan hojjetaa jirrutu jira. Akkasuma jechuudha waan leenjisoo diigaatiin malu. Galee kanatti aartotii barreessitoota kitaabaa sappoortii gochuu irratti ammoo I think yoo xiqqeesse jechuudha. Yoo xiqqeesse sanuu ijaarumsa hundeeffama isaa irraa kaasee piroojeektii addatti hojjetaa jirru osoo hin tuqini sappoortii nama gochuu irratti yoo xiqqaate miiliyoona 2.5 yoo xiqqoo isii ijoollee illee baay'ee horee jira akkuma hore kanatti yoo irraanfachuu baadhee fi yoo xiqqaate miiliyoona 2.5 kan ga'uuni hawaasa kan mata booranatti beela'eetiin jedhee makiinaa tokko guutuu midhaan feenee bira dhaabbannee turre jechuudha. Hojiilee dhuunfatti alatti hojii dhuunfatti xiyyeeffannee hojjetaa jirru alatti hawaasa kana sappoortii gochuu bira dhaabbachuu rakkataa bira dhaabbachuu kan ammoo rakkate suuqa ijaarree mana ijaarree fi dhabnee fi jabeessuu kana walitti qabatee yoo xiqqaate miiliyoona 2.5 akkanaani hojii irra turre hojiilee baay'ee hojiilee mataa hawaasa kana ol qabachiisu hojjetaa jirra. Ammallee fuulduratti illee ammoo akkuma isiniin jedhe hunda isinii kaasuu hin barbaadu. Gaafuma gadi ba'ee kan argitan ta'a fagoo hin jirru amma dorrobee jira dhiyoo jirra gaafa gadi ba'ee kan argitan ta'a adeemsi kennaa bifti nu lafatti bu'uuni barbaannu qilleensarratti ijaaramne lafarratti hawaasa Oromoo waan leenjisoo diigaate akkuma isinii kaasuuf yaaletti waan isaan malu haga hojjannutti hin dhaaban garuu qilleensarratti ijaaramne qilleensa kanarraallee lafatti gadi buunee hawaasa Oromoo irratti hirmaachifnee akka waan isaan malu godhamu lafarratti dhaabbaticha kana miidiyaa of danda'e banatee dhaabbata of danda'e dhaabbata seera qabeessa kan ammoo waa hundarraa wazawee asirratti siyaasa irraa bilisa amantaa irraa bilisa dhaabbanni kenna akkasuma jechuudha seera mataa isaa danda'e guuttatee dhaabbata of danda'e gadi buusuu hennaa lafarratti ammoo kan Oromoo hunda hirmaachisee jedhu akkasitti lafatti gadi buusuudhaaf yaada. Akkasii irra jirra karoora akkasiif adeemsa akkasii irra jirra. Haga ammoo yoo jedhu seenaa leenjisoo diigaa qofa irratti faallatti Oromoon akkana huban kutaa Oromoo keessa awwaalamee jira jechuudha. Seenaa isaanii kan awwaalamee jiru baay'eedha. Gaafa lafarratti gadi buune kan jirullee dabalannee seenaa gootota kutaa 11 kan awwaalamne harka wal qabannee akka hojjetamu goona hin hojjannas yaada jedhuudha. Adeemsa akkasii irra jirraa isiniin jechuu barbaadeera. Hayyee hedduu galatoomii culullee dhugumaanii hojii boonsaadha. Rabbi yaada keessanillee galmaan isinii haa gahu jecha wanti nuti illee akka nama miidiyaa gubbaa jirutti isinitti dhaabannu
hawaasa ijaaruudhaaf jecha dogoggoroota uumaman obsaan akka keessa dabartanii hawaasa kana tokkummaa hawaasa kanaa eeddanii karaa dandeettaniin hojjettan asumaan isinii dhaabna. Amma gaafii kiyya xumuree jira. Guyyaa biraa sagantaa biraatti walitti deebinuu ni dandeenya. Mee waan kana naafee waan kana dhaamadha waan jettu yoo jiraate carraa sii kennaa dhaamsa kee dhaamadhu galatoomii ulfaadhuuti. Ayyee galatooma ulfaadha wayyooma isiniin jedha. Akkasuma miseensa kiyya ameessa bunaa gannallee hin guune kan rakkinni kamillee duubatti isin hin deebifne ulfaadha galatooma naaf jiraadha umurii naaf dheeradha isiniin jedha. Akkasuma jechuudha. Namoonni dhaabbataaf leenjisoo diigaatiitti makamuu barbaadanii dhuftanii nu dubbisuu dandeettanii dhaabbata rakkataa ol qabu dhaabbata ammoo amantaallee bilisa ta'ee waan ammoo Oromoodhaan malu ija tokkoon laalee hojjetudha. Waan gaarii waliin hojjannu yeroo baay'ee nama eegataane seenaa gootota qofaa faarsuu osoo hin taane nullee seenaa wayii dabarfannee darbuu qabna. Nus seenaa wayii waan nu malu wayii akkuma gootota keenya seenaa dalaganii seenaa wayii dalagannee ol kaayanneetiin darbuu qabna. Seenaa haa hojjannu. Shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jirtanii ijaaramaa namni gaafa ijaarame hin jabaataa jireenya ofiillee hin jijjiira. Kaayyoo biyyaa baataniifis illee hin dagatinaa, hin nyaataminaa, eloo teessanillee nama tokkollee ijaarama. Sabni kamuu kutaan kamuu ijaarama. Namni ijaarame waa baay'ee hojjeta. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Asumaanii warri magaalaa Riyaadii keessa jirtanis warri biyya asitti eebbifnee turre obboleettii tiyyaa abduu wanti kamuu isiin daangessine makkiyaa hajjiitiin kan barra bakka jirtanitti akka bitattanii dubbistanii seenota hedduu irraa hubatti taa'a. Akka bitattan biyyoota kamirrattuu isin ergamuu danda'a. Daandii isaanii jedha. Gootota kutaa 11 hammataa asirratti kan obboleettii tiyyaa bilisummaa Huseeniitiin barraa'ee ta'uu Dubaayis Koyeetis bakka hundattuu isin ergamuu danda'a. Qarree jajjabduu tana akka seenaa gootota barreessiteetiin jettu akka nullee jabaannee seenaa gootota kana dubartiin ammoo waan dandeettu yaada jedhutu jira hawaasa ijjannoof kutannoo dhiirri hin fudhanne tarkaan fi dhiirri hin fudhanne fudhatti danii uf duuban deebina fireenii keessan uf duuban deebisina. Hin danda'a jedhaati insi qabaadha uf ta'a gaafa uf taatanii wanti uf duuba isin deebisu hin jiru. Shamarranti haadha biyyaatti kabajamtuudha. Aadaaf duudhaa keenya safuu keenya eeggannee jannee dhalootaaf fakkeenya haa taanu. Fakkeenya dhalootaa haa taanu. Fakkeenya nama godhachuu qofaa nu godhatan akka taanee argamnu isin jedha. Galatooma ulfaadha ustaaza naaf olchaa. Baay'ee hedduu galatoomii obboleettii teennaa yookaan Fatiyaa galatoomii rabbiin yaada muraata keessan isinii haa baay'effattanillee rabbi galmaan isinii haa ga'u jecha nulleen isinuma waliin jirraa waan dandeenyuun karaa dandeenyuun isin bira dhaabanna wal jabeessinee gara fuulduraatti sochoonaa wal kabajinee waan hawaasa keenya dhaloota ammaan tana jiru hundi keessanuyyuu warri nu hordofaa turtan galatoomaa wayyamaa isiniin jenna. Culullee anillee xumuree jira.
irra deebi'ee yaamicha kiyya affeerra kiyya kabajitee asirratti argamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu siin jedha. Galatooma ulfaadha. Hoyyama astaazisni illee nuuf jiraadha.